ከጄ የልጆን ነገ ዛሬ ገንቦ የቦሌ ገርጂ ቅድመ አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለ2019 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ምዝገባ መጀመሩን በደስታ ያበስራል። ልጆ ዕውቀት የሚቀስምበት አካባቢ የነገ ማንነቱ መወሰኛ ነው። እኛም ፍጹም ንጹህ፣ ሰፊና ደህንነቱ የተረጋገጠ ምቹ የመማሪያ አካባቢን ፈጥረን ልጆን ለመቀበል ሙሉ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ለምን የቦሌ ገርጂ ትምህርት ቤትን ይመርጣሉ? በውጤት የተረጋገጠ ብቃት በ2018 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ስር ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች የላቀ ውጤት በማስመዝገብ የደረጃ 4 ተሸላሚ በመሆናችን የትምህርት ጥራታችንን በተግባር አረጋግጠናል። አካታችና ሰፊ አማራጭ ይዘን የቀን የማታ የልዩ ፍላጎትና የጎልማሶች ትምህርት በሁለቱም ቋንቋ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ እንሰጣለን። ምዝገባው በትምህርት ቤት ውስጥ በአካል በመገኘት ፈጣን በሆነ የኦንላይን ስርዓት ይከናወናል። የመመዝገቢያ ጊዜ ከሐምሌ 20 ጀምሮ እድሜያቸው 4 ዓመትና ከዚያ በላይ የሞላቸው ሕፃናትን እየተቀበልን እንገኛለን። እርሶም ልጆን በጊዜ ያስመዝግቡ። የምዝገባ ቀናትና ሰዓት ከሰኞ እስከ ዓርብ ለቀን ተማሪዎች ከጠዋት 2 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት፣ ለማታ ተማሪዎች ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት። ለምዝገባ በምትመጡበት ሰዓት ለአዲስ ቅድመ አንደኛ ተማሪዎች የልደት ሰርተፍኬት፣ የፋይዳ መታወቂያ ወይም ቁጥር ለደረጃ 1 እና ለደረጃ 2፣ ክላሰር፣ የተማሪ ፎቶ 1፣ የወላጅ ፎቶ 1፣ የወላጅ የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ኮፒና ዋናውን። ለአዲስ ቅድመ አንደኛ ተማሪዎች የልደት ሰርተፍኬት፣ የፋይዳ መታወቂያ ወይም ቁጥር ለደረጃ 1 እና ለደረጃ 2፣ ክላሰር፣ የተማሪና የወላጅ ፎቶ 1፣ የወላጅ የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ኮፒና ዋናው። በመሸኛ ለሚመጡ ተማር ልጄ የተዛወሩበት ሰርተፍኬት ኮፒና ከነበሩበት ትምህርት ቤት ትራንስፈር ማስደረግ። ሁለተኛ መሸኛ የፋይዳ መታወቂያና የልደት ሰርተፍኬት ኮፒና ዋናውን፣ የወላጅና የተማሪ ፎቶ እንዲሁም የታደሰ የወላጅ መታወቂያ። በተጨማሪም ከነበሩበት ትምህርት ቤት ስነ ምግባርን የሚገልጽ ማስረጃ የሚያቀርብ መሆን አለበት። የማታና የጎልማሳ ተማሪዎች ምዝገባ ለማከናወን ከክፍል ወደ ክፍል የተዛወሩበት ሰርተፍኬት፣ የፋይዳ መታወቂያ ወይም ቁጥር፣ አንድ የተማሪውና አንድ የወላጅ ጉርድ ፎቶ፣ የልደት ሰርተፍኬት፣ የወላጅ የታደሰ መታወቂያና አንድ ክላሰር ይዞ መገኘት ያስፈልጋል። የተማሪዎቻችንን መጻኢ ዕድል በጋራ እናብራ። ቦታው ከመሙላቱ በፊት አሁኑኑ መጥተው ይመዝገቡ። ቦሌ ገርጂ ቅድመ አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። ከልማው ጀልቀምና አፋኑ መኬኛል ከተሜ አፋኑ መኬኛል ከተሜ አባጀኔ ካና ከልማን ጀልቀምና oduu gammachiisaa isa boruuf farrayaa hojjennu manni barumsa Boolee Gardii Idileen Duraa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessaa bara barnoota 2019 galmee isaa eegaluun gammachuudhaan isiniif ibsuu barbaanna. Iddoon ijoolleen beekumsa itti argatan, hiree boruu itti murteeffatanii fi itti argatan mana barumsaati. Nutis manni barumsaa Boolee Gardii mana barumsa hawwataa fi ulaagaalee isaa hunda guuttate isiniif qopheessinee jirra. Maarree kottaa ijoollee keessan itti barsiifadha. Filannoon keessan mana barumsa Boolee Gardii akka godhataniif wantoonni isin kakaasan ni jiraatu. Manni barumsa Boolee Gardii bara barnoota 2018 manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti argaman hunda keessaa madaalamuudhaan sadarkaa 4ffaa bahee jira. Badhaasa saayinsaas gonfatee jira. Kanaaf manni barumsa Boolee Gardii qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffatee hojjetaa akka jiru mirkaneeffatee jira. Akkasumas bu'aa isaa argateera. Maarree manni barumsaa kunis mana barumsaa akka biyyaatti beekamu ta'uu isaa asumarraan isiniif ibsuu barbaada. Maatiin barattootas baga gammadan isiniin jenna. Manni barumsa Boolee Gardii mana barumsa qulqullina barnoota isaa irratti xiyyeeffatee fi qulqullina barnootaa kennuu isaa itti mirkaneeffate waan ta'eef dhaloota keessan
iddoo akkasiitti kottaa barsiifadhaa. Manni barumsa Boolee Garjii galmee bara barnoota 2019 adeemsifamu gaafa adoolessa 20 bara 2018 akka eegaleen isiniif ibsuu barbaanna. Galmeen kunis kan adeemsifamu onlaayinii waan ta'eef mana barumsaatitti qaamaan argamudha. Barattoota keessan akka galmeeffattan isiniif ibsuu barbaanna. Bara barnoota 2019 galmee barattoota haaraa kan guyyaa, kan galgalaa, kan fedhii addaa fi kan ga'eessotaa sagantaa afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin barattoota umuriin isaanii barnoota ga'e barnoota idileen duraa onlaayiniidhaan galmeessuudhaaf qophii hunda isaa umuree jira. Maatiin barattootaa isa kana beekuudhaan qaama mana barumsaatti argamuudhaan barattoota keessan galmeessisuu ni dandeessu. Galmeen kunis kan adeemsifamu wixataa hanga jimaataatti ganama sa'aatii 2 walakkaadhaa hanga sa'aatii 6 akkasumas waaree booda sa'aatii 7 walakkaadhaa hanga sa'aatii 10tti yoo ta'u, kanaaf maatiin barattoota haaraa gulantaa tokkoffaa yookaan immoo keejii tokkoffaa galmeessuudhaaf gaafa dhuftan wantoota isin qabattanii dhuftan isa armaan gadii ta'a. Waraqaa dhalootaa kooppii fi orijinaala, kilaaseerii tokko, suura barataa yookiin barattuu tokko, suura maatii tokko, waraqaa eenyummaa maatii haaroom qabachuun argamuun galmeessisuu dandeessu. Barattoota haaraa gulantaa lammaffaa fi gulantaa sadaffaa waraqaan eenyummaa faayidaa barataa yookaan barattuu qabatanii argamuu qabu. Barattoota waraqaa geggeessituun kanneen dhufaniif kaardiin barataa yookiin barattuu orijinaala fi kooppii ittiin dareetti darban akkasumas barattoonni mana barumsa magaalaa Finfinnee kan mootummaa keessatti baratan yoo ta'e tiraansfer gochuun dirqama ta'a. Xaalayaa geggeessituu waraqaa eenyummaa faayidaa fi waraqaa dhalootaa kooppii fi orijinaala, suura maatii fi barataa yookiin barattuu tokko tokko, waraqaa eenyummaa maatii haaroome kilaaseerii tokko qabattanii gara mana barumsaatti dhufuudhaan galmeessisuu ni dandeessu. Galmee barattoota galgalaa fi kan ga'eessotaa yeroo gara mana barnootaatti dhuftan wantoonni isin qabattanii dhuftan isaan armaan gadii ta'a. Isaan dura garuu galmeen barattoota galgalaa fi kan ga'eessotaa wixataa hanga jimaata sa'aatii 10 hanga 12tti kan geggeeffamu ta'uu isiniif ibsuu barbaanna. Galmee kanaaf gaafa dhuftan kaardii barataa yookiin barattuu orijinaala fi kooppii ittiin dareetti darban, lakkoofsa waraqaa eenyummaa faayidaa yookiin immoo waraqaa eenyummaa faayidaa, suura barataa yookiin barattuu fi kan maatii tokko, waraqaa eenyummaa maatii kan haaromee qabachuudhaan gara mana barumsaatti dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Maarree manni barumsa Boolee Garjii barattoota fedhii addaa galmeessaa barsiisaa kan turee fi ammas galmeessee barsiisuu waan barbaaduuf akka sagantaa afaan Oromootitti barattoonni fedhii addaa yoo qabaattan gara mana barumsa Boolee Garjiitti dhuftanii galmeessistanii barsiifachuu ni dandeessu. Akkasumas barnoonni ga'eessotaa mana barumsa Boolee Garjii keessatti akka sagantaa afaan Oromootti kennamaa waan jiruuf isa kana beekuudhaan gara mana barumsa Boolee Garjiitti dhuftanii galmooftanii barachuu akka dandeessan asumaan isiniif ibsuu ni barbaanna. Manni barumsa Boolee Garjii sagantaalee lamaaninuu haala ho'aa fi simataa ta'een galmee adeemsisaa waan jiruuf maatiin barattoota isa kana beekuudhaan gara mana barumsa Boolee Garjiitti yeroo kan dhaamtanii barattoota keessan akka galmeeffattan isiniif dhaamuu barbaanna. Filannoon keessan mana barumsa Boolee Garjii haa ta'u, kottaa ijoollee keessanitti barsiifadhaa. Afaanuma keenyaan gatamne Abaa jennee kanaa Kanumaan gatamna Afaanuma keenyaan gatamne guddifna Qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa baranna